نسمع بكاء في المقطع. هذا على ما يبدو أنه أحد المستوطنين. إسرائيل في مدينة تل أبيب نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير تأكيده موافقة طهران. النعيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ليطلعنا على أهم ما قامت به الدكتور ماجد وسعادة اللواء شايب. أولا بداية أؤكد destructive and effective إيرانية إن رصدت محاولات من قبل الإيرانيين لإعادة ترميم المواقع أكثر شمالي إسرائيل. الآن نتحدث عن رشقة صاروخية جديدة. After a day of Iranian airstrikes targeting U.S. forces in Qatar. سقوط الصاروخ في بئر السبع. صور جديدة نستمع. يدخل إذن الآن وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتن كبجمتوتا وردوفتوتا كينيا دلا الدنيا راسيتين سغلي مجاهدوتا كان وردوف أجيرتن وتوجد قدامي فركيب تتغلغلا مدن بلبلومي ميديالي دلا الدنيا راسور سوغاف فيديون أوديفنو وايتاوا abjuu Doonaald Tiraamp waraanni Israa'el dhaabatee jedhan Riippaabilikiin Islaamaa waraana guddaa Israa'el irratti labsuu wal qabsise yaaddoowwan gurguddoon ammas kana yalan ta'uu miidiyaaleen galaalchuu irratti jiran. Loltoonni Israa'el sagala kibba Raafaa fi Kaaneenus irratti dhumachuu isaanii Al-Aqsaan beeksanii jiran. Allahu Akbar. Tarkaanfiin Riippaabilikii Islaamaa Iraan irratti Ameerikaan fudhatte pirezidaantii Ameerikaa duraanii Barack Hussein Obama dabalatee balaaleffatameeti jira. Abbaan aangoo olaanaa Riippaabilikii Islaamaa Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei araarri Israa'el wajjin jedhamuun jiru qaamni nu gaafates hin jiru. Haleellaa Israa'el fudhattuuf deebiin keenya gahan ammas itti fufa jechuun dhibee labsii waraana nagaa yookiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Iraan gidduutti taasifnee waliigalle jechuun dubbiin Doonaald Tiraamp bishaan jala yaa'uun himamaatii jira. Biyyoonni hedduun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraan Israa'el gidduutti ammas dhiphachuu waayiteetti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashiyaatiif dhaamsa dhaamaniin Iraaniin nikileerii akka hin kennine akeekkachiisuu wal qabsiise. Dhimma waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el irratti adeemsi BB'n har'a taareen irratti fudhateef aan keessan jiru jechuu miidiyaaleen waayita gabaasan ture. Ministeerri damee alaa Sayyid Abbaas Araakchi yoo Israa'el haleellaa dhaabdee Iraan haleellaa ni dhaabdi saniin alatti birmadummaa Riippaabilikii Islaamaa irratti fudhatamuuf gonkumaa haleellaan dhaabatu hin jiru jechuun waayita dhagahametti. Garaagarummaa Doonaald Tiraamp waraanichi dhaabbatee jira kanaan booda dhukaasni tokko Israa'eliif Iraan gidduun jiran jedhanitti misaa'ilonni baalaastikii 200 Iraanotaa kan Israa'el dandamuu hin danda'in Beershebaa fi kutaa Tel Aviv Haifaa irratti roobuun dhagahamee jira. Manni marii paarlaamaa Tel Aviv haleelamuu Riippaabilikiin Islaamaa waayita beeksiftu. Loltoonni kutaa leenjii waraanaa Dimoonaatti argamanis har'a haleelamuun mirkanaa'e. Haloo kana deebi'uu fi ajajaan waraanaa raayyaa ittisaa ministeerri waliigalaa Israa'el Kaat Iraan irratti ammas haloo deeffanna jechuun dhaadachuun jettiiwwan isaanii garasitti qarqabuun dhagame. Gaaffiin guddaan miidiyaalee idilaa addunyaa dhiphisuutti jiru yookaan Fordoo irratti nikileerii Iraan barbadaa'uu taate haleellaan kaleessa galgala Israa'el Fordoo irratti fudhatte jedhame kamaali kan jedhus gaaffii gurguddaa akka ta'eef Ameerikaan mataa ishii har'a ibsi baafte. Yuraaniyeemiif qabiyyeewwan waliigalaa duuchaa nikileeriin tolfamuuf oomishaaf oomishtummaa gabbisa nikileerii hunda naannichaa dhoksuun Iraan mirkanaa'uun Doonaald Tiraampiif madaa guddaa akka ta'e miidiyaaleen waayita galaalchanitti ture. Kaayyoo waraana kana akka saffisaan dhaabbatu Doonaald Tiraamp labsaniif waa sadi ta'uu xiinxaltoonni gidduu galeessa Marwaan Alii Bishaaraa turtii Aljaziiraa Do'aa afaan Ingiliffaa wajjin taasiseef tokko sodaa guddaa koongirensii fi gidduu galeessa Ameerikaa irraa itti ka'uuf aangoo tursiifata. Inni biraa bu'aa diinagdee waliigala biyyoota liigii Arabaaf gidduu galeessa. Kan sadaffaa ammoo waliigala cufamuu daandii Hormuuz irratti Ameerikaan yaaddahuu kan jedhu dhagahame. Tiraamp walumaa galatti nuti Riippaabilikii Islaamaa yookiin humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC diiguuf fedhii hin qabnu jechuun ifatti dubbate. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa JD Vance nuti kanaan booda Iraaniif carraa guddaa kennine Iraan akka gara waliigalteetti dhuftus abdii qabna waayita jedhan. Riippaabilikiin Islaamaa karaa qondaaltota
waraanaaf dubbii maa warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaatiin tarkaanfiin keenya cimee biyya Tsiyoonota irratti itti fufa jechuun oduun amma Turkanaa doluun baase ammoo Iraan waliigaltee Israa'el wajjin dhukaasa dhaabuuf qabxiilee gurguddoo sadi kaa'uun himamaatii jira. Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaaf Chaayinaan ammoo maadheffata gorsitoota Iraan ta'uun Ameerikaa hadooddii sammuu itti uumee jira. Benjamin Netanyahuun kisaaraa isaanirra ga'eef waraanicha akka dhaabbatuuf haal duree tokko malee fedhii akka qaban Axios gabaasee jira. Gabaasa maadhee balballoomii miidiyaalee idila addunyaaf haleellaa galgala kana Riippaabilikiin Islaamaa tarkaanfii biyya Tsiyoonota irratti fudhattuuf waa sadi beekuu akka qaban jala muraniitti himanii jiru. Haleellaan walakkeessa Gaazaa irraa akkasumas Libaanoosiif kutaawwan Yemen irratti fudhatamu maadhee maqaa Iraan jedhuun tarkaanfiin biyya Tsiyoonotaa fudhattuuf adeemsi bulchiinsa Benjamin Netanyahu hamman jijjiirratti Iraan tarkaanfii cimsite akka fudhattu har'a ifatti beeksan. Ibsa waliigaltee nagaa ilaalchisuun qondaalli warraaqsa eegdotaa fi dubbii himaa waliigala IRGC Imaan Taajikiidha. Seenaa jijjiiruun murteessaa waan ta'eef afaqallaaxummaa warra White House's ta'ee Tel Aviv irraa dhufu Iraan akka hin fudhanneef qajeelfamni waliigala bu'aa nageenyummaa nikileerii keenya irratti fudhatameef Tel Aviviif Ameerikaan ammas gatii akka kafalan jala murreetti ibsina jechuun ejjennoo qaban wayita himan. Adeemsi barbaaddii waraanaa fi haleellawwan kutaa Iraan irratti Israa'el taasiftu gatii guddaa kanaan booda kabalchiisa jechuun waraanni Riippaabilikii Islaamaaf Iraan haleellaa guddaa ammas gara Tel Avivitti dhukaasuu akka jirtu har'a galgala beeksisuun gabataa qullaa qabataa bullaa waliigaltee nagaa yookiin lola guyyaa 12 jechuun kan bulchiinsa Ameerikaa moggaaseef qishnaa taasisuun himamaa jira. هذه الصور وصلتنا قبل قليل من بئر السبع. هذا المبنى إذن الذي تم استهدافه من الصاروخ الإيراني. يدخل إذن الآن وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل. Strategic targets across the occupied territories, from the north to the south and center of the Zionist regime, were hit. مقربة من بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ستعزز خلال الأيام المقبلة من هجماتها داخل إيران في محاولة لإجبار الإيرانيين على إنهاء الحرب دون قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يجب الاستعداد لمعركة طويلة لإزالة تهديد عدو. وزارة الداخلية ليطلعنا على أهم ما قامت به الوزارة في الإسرائيلية قصف مواقع عدة في إيران واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي رشقة صاروخية إضافية من إيران وضمن المناطق التي يتوقع. This is a new opportunity to actually pursue the path of peace. In a phone call with NBC News, President Trump. And before we know if we ever learn whether we were able. In Washington with the latest. Hi there. In a rapid series of events this morning, the ceasefire between Israel and Iran. لاعتراض مسيرة أطلقت من إيران في أجواء. دينا إلى الأخبار العاجلة. وسائل إعلام إيرانية تقول هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صواريخ. أنكي ورانا باجدو غاليسا بركم لما بديك دمي سديون كولوليسا تربا برغدي مجاهدو تالاكسا حليلا غودا لميلي إسرائيل كما توقف ديبالامات إدمسي كنين كما فور مديسف غموان غرغودا إسرائيل أكا برات أغا تيجيروف وغرام توتا إسرائيل إبالما في شانتامي لما أول وكامسي ولا كيسا غازا تفراتين كنيغلف يوديكاتي غيوتا إباجاب digdama ol kan ta'aniif waraanichi tarkaanfiiwwan gurguddaa keessaa akka ture xiinxaltoonni miidiyaalee idila addunyaa gabaasuu irratti argaman. Tarkaanfiiwwan gurguddoo gidduu galeessaa keessaa haleellaan guddaan walakkeessa Teheraan irratti Israa'el fudhatte maadhee harka deebii balaastikii misaayiliif akaakuuwwan misaayilota Iraan addunyaan lakkooyteetiin jala dhumuu dideef droonota gurguddoo teeknoloojii raadaarii hunda miliquun walakkeessa Tel Aviv, Haifaaf magaalota akka Ashdod dabalateetiin Gaazaatti qixxeessuun bulchiinsa Benjamin Netanyahu wayita gatteessifte ture. Riippaabilikiin Islaamaa hammamuu wareegama gurguddaa qondaaltota waraanaa fi saayintistoota nikileeraa dhaabduus tarkaanfiin isiin Tel Avivitti fudhatte biyya Ameerikaa yeroo jalqabaatiif haleellaa gidduu galeessaatiin irree isii agarsiifte ta'u kaleessi galgalaa kan mirkanii ta'e ta'u miidiyaaleen idila addunyaa gabaasan. Haleellaa Ameerikaan buufata nikileerii Iraan irratti fudhatte pirezidaantii
pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Hussein Obaamaan kun gonkumaa fudhataman qabu yeroon waliigaltee haasa'uu gahaan osoo jiru bulchiinsi Doonaald Tiraamp kana gochuun maqaa Ameerikummaaf adeemsa dimokiraasii Ameerikaadha cabsuu jechuun qeequu isaanii wayita gabaafametti. Pirezidaantiin Venezuelaadha Nicolas Maduroon tarkaanfiin Ameerikaan nikleera Iraan irratti fudhatte gaaga'ama guddaaf heera idila addunyaa tarra mootummoota gamtoomaniif waliigaltee Jenevaa kan cabseef mirga birmadummaa Iraan kan sarbee ta'uu akeekkachiifna jechuun balaaleffachuu Aljaziiraa Al-Arabii fi miidiyaaleen idila addunyaa wal harkaa fudhanii wayita gabaasanitti ture. Oduu walakkeessa Gaazaatii dhagamteef sanduuqa reeffaa loltoota sagalii Israa'elii ergamuudha kan waayifaa televezyiin wabeeffachuun Aljaziiraa damee afaan Arabaa fi Al-Arabii TV'n gabaasaniiti jiran. Haleellaan Birgeedii Alaksaa kutaa Kaaneenus taal alalwaaf kibba Raafaatti loltoota tsiyoonota faashistii bulchiinsa Benjaamin Netanyaahuu sakatta'iinsa ijibbaata uguramtoota deeman RPG Kooriyaatiin taankotaaf bulduroozaroota diinaayin jedhan barbadeessuun gama biraatiin snaayiparoonni Birgeedii Al-Aqsaadhaa loltoota Israa'el sakatta'iinsa manatti seenan tokko tokko wayita funaanan فيديون أغرسيس تل أبيب شرور كيسون هماميجران. قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني على جبل منطقة. Supporters of the two-state solution. In Gaza, we are sorry for every child that has died in Gaza. Children should not die in grown-ups wars. قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي وعدد كبيرة من المصابين والشهداء غيرها من المواقع في جنوب إسرائيل كما تشير الآن. President of the Russian Federation, Excellencies, Heads of State, Prime Ministers, Kings, on behalf of the people. بين إيران وإسرائيل لوقف حرب استمرت 12 يوم. إسبانيا قلقة للغاية بشأن الوضع في الشرق الأوسط بخصوص إيران، نطالب جميع الأطراف. الحرب الجديدة تعد تطورا خطيرا كما قول وقف إطلاق النار. وهذه الصور من بئر السبع قبل قليل تظهر الدخان الكثيف إذن. U.S. military base. President Trump said a ceasefire was in effect between Israel. We have a high degree of confidence that where those strikes took place. جنوب جنين. هذه الصور الواردة قبل قليل. Strategic targets across the occupied territories, from the north to the south and center of the waraanni guddaan Iraanii fi akkasumas Israa'el gidduutti baname as haleellaan hin raawwatamne moo raawwatame gaaffii jedhu miseensonni mana marii gaafataniif Yair Lapid lakki raawwatame jira kun ammoo maadhee shororkeessitoota humni Hamas jedhamu gidduu jiraachuu wal qabsise akka kootiitti bulchiinsi kanaan booda lammiileen Israa'el carraanaa kennanii na filayyoo jiraate furmaanni waliin jireessa lammiilee Jiwishii fi Filisxeemota yookiin Two-State Solution nan deeggara jechuun walakkeessa Tel Aviv koree keniseetiif shimbeet gidduuf paarlamaa Israa'el waccisiisuudha Middle East Monitor Middle East Eye Politicon gabaasanii jiran tarkaanfiin baa gidduu galeessaa keessatti Riippaabilikiin Islaamaa fudhattu maal fakkaata kana wal bira qabdanii kan jedhuun Iraan maadhee shororkeessitoota Hamas Hizbollah Kataib Hizbollah Sooriyaa keessatti argamuuf Islamic Resistance of Palestine fi Iraaqii akkasumas hawtii Yamanoota nurratti gurmeessuun Israa'el dadhabsiiftee jirti kan jedhaniif adeemsi bulchiinsa Benjaamin Netanyaahuu hojmata guddaa kufiinsa bulchiinsa Riippaabilikii Israa'el kan hin dandamachiifne ta'us tuquun isaanii daranuu Benjaamin Netanyaahuu beenzila caalu obaasuudha kan Sun Media jedhuuf Politico akkasumas RTF Associated Press Reuters gabaasanii itti dhiyaadha. This morning called again for the end to the war in Gaza. You've called that has died in Gaza. Children should not die in grown-up wars. And we're going to do our best. A message to Israel. He called on the country to bring pilots home and not. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late. Isfahan Technology Center taking a direct hit.
And we are where Iran stored its enriched uranium and if it was hit. After a day of Iranian airstrikes targeting U.S. forces in Qatar and نسمع بكاء في المقطع. هذا على ما تكون أيضا مكونة من صواريخ محدودة. المعروف بعقل إسرائيل النووي يقدم خدمات بحثية. الصواريخ الإيرانية تجاوزت الأهداف العسكرية لتضرب أيضا أعصاب. Ministeerri damee alaa kan Libaanos Naayif Salaamii tarkaanfiin guddaan Kwaatar irratti fudhatame birmadummaa ofirraa qolannaaf akeekkachiisaa Iraan dursitee kennuun wal qabsitee Kwaatarii fi Iraan walitti harkisaa jiraachuun jajjabina ta'uu wayita himamu afaqallaaxxeef nyaattee bultoonni biyyoota Arabaa tarkaanfiin edarratti fudhatameef hollannaa guddaa misaayilota Khaybar dandamachuu dadhabaniif bulchiinsa Doonaald Tiraamp Iraaniin dinqisiifataniif Kuweet faa hollachuudha miidiyaaleen wayita gabaasaniif bulchiinsa Baashaar al-Asaad keessatti maadhee Sooriyaa gaarreen Goolaan kibbatti kan argamu waraanni Ameerikaa Gaaza barootaaf hammaarachaa tures misaayilota Iraan dhandhamuudha kan Middle East Eye fi irnaa wabeeffachuun Al-Arabiif Al-Jaziiraan gabaasanii kana qofa osoo hin ta'in Al-Asaad kan jedhamu buufata Baagdaaditti argamu maadhee waraana Ameerikaa irratti misaa'ilonni akka bakakkaa roobaatti wayita dhangala'an bulchiinsi Doonaald Tiraamp waraanichi goolabamee jira jechuun afaqallaaxxummaa keessattu jedhi vaansittaanaa pirezidaantii Ameerikaadha. Ayatullah Sayyid Ali Al-Kaaminiitiin kufuu fi Riippaabilikiin Sooviyeet of Raashiyaa yookiin Mooskoodha Iraan nikilerii hidhachiifna kummamii hin qabu jechuun waamicha ministeera damee alaa Dr. Sayyid Abbaas Araakchiitii Vladimir Vladimirovich Putin taasisan bulchiinsa Doonaald Tiraampiif afaqallaaxxota paartiiwwan Riippaabilikii Ameerikaadha waan hin dandamachiifneef shororka umutu himama. Benjamin Netanyahuun dhahannaan laphee waraanichaa fedhii osoo hin qabaanne birmadummaaf akkasumas xiinsammuun akka hin tuqamneef Iraan irratti harka deebii fudhachaa jira kan jedhu poolitikoon maxxansasaa keessatti Riippaabilikiin Islaamaa akka isaan yaadan osoo hin ta'in Benjamin Netanyahuun qondaaltota kanneen eega Musaadiin funaanee booda Riippaabilikii Islaamaa gargar bittinneessuuf karoorri guddaan White House keessatti taa'us saaxilamee jira. Qondaalli dubbiimaa humna warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa Jeneraal Ibrahim Zulfigar tarkaanfiin kanaan booda maadheewwan keessattuu birmadummaa Iraan cabsan fudhamu hanga waraanni Gaazaa dhaabatuu fi haleellaan maadhee Iraan peeroksii yookiin maadhee Iraanota farrajuun isaan fudhataniif birmadummaa daangaa cabsaniif irreen Israa'elotaa cabtuutti shakkii tokko malee itti fufna jechuun dhagame. Kaleessa shakkii keessa kan turee fi manni marii waliigala Hormuuz akka cufamu erga Riippaabilikiin Islaamaa murteessite Doonaald Tiraamp gaaffii gurguddaa jala galuuf okkorri keessattuu sigaa kanaan booda heera Ameerikaa cabsite jedhu walakkeessa kutaawwan gurguddaa hedduurraa erga mormiin itti ka'ee ta'utu himamaatii jira. وعدد كبير من المصابين والشهداء كانوا نتيجة قصف إسرائيلي على المجوعين من منتظري المساعدات الإغاثية في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة وتحديدا في محيط منطقة زيكيم الأرض وهذا تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة وننتقل لمتابعة هذه الكلمة للمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع. تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. عملية التصعيد سواء كان في البحر الأحمر أو حتى في البحر العربي أو حتى في البحر المتوسط. إسرائيلي كيف يتوسع في داخل إلى ما نقله موقع نور نيوز تفعيل أنظمة الدفاع الجوية في مدينة تقع في أي جهة من إسرائيل ولكن هي بالتأكيد واحدة من المواقع. أما نوغين هللا إسرائيل ديكان دران فراتين ولا كيسا غرغار ساف دمي غرغار سات فلسطيموتا سدت تما ولا جيسون كم سيوكا سوغمتا أوروبا جارميا موتا غمتو مني دبلته أفق اللات والليغي بيوتا عربا هللا deeggarsa namoomaa biratti daa'immanii fi dubartoota Israa'el duuchaan ajjeefte kana balaaleffachuu miidiyaaleen gabaasan Filisxeemonni 560 ol qaama miidhamus Al-Jaziiraaf Al-Arabii TV'n gabaasee jira. Gabaasaan miidiyaa Al-Jaziiraa akka kutaa deeggarsa namoomaa walakkeensa Gaazaatii taasifamaa jiruun loltoonni Israa'el dhukaasa Filisxeemota irratti banuun Filisxeemonni 80 gammaa duudha kan himame. Ministeerri fayyaa Gaazaa giddugala Gaazaadha
إسرائيل deeggarsa namoomaa lammiilee qulqulluu waraanaan waliin qabanne irratti fudhachuu isii addunyaa beeksisanii jiru. Kana malees deeggarsi namoomaa guutummaan guututti waldhaqqabaa kan hin jirre ta'uu fi biimaan waajjira mootummoota gamtoomanii Steefan Dujaarik tarkaanfiin har'a Israa'el fudhatte kun yakka guddaa seera idila addunyaa cabsuu bira darbee duuchaan sanyummaa balleessuu jechuu balaaleffatee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya Riippaabilikiin Islaamaa tarkaanfii cimaa akka fudhachuu jirtu qondaalli IRGC Ibrahim Zulfiqaar beeksisaniitii jiru. Jala buneetiin hordofna. Ulfinni Rabbii alaamanaan isin biratti haa jiraatu. Irreen Filisxeemota haa cimu. Irree warra haqaa haa cimu. Nageenya addunyaa keenyaa hundeen haa dhaabbatu. Addunyaa keenyaaf Filisxeemota alaksaatiif hunduma amantii qabaniif nagaya hawwina. Sagalee Mujaahidota CTN. نسمع بكاء أكثر شمالي إسرائيل. الآن نتحدث عن رشقة صاروخية جديدة قد تكون أيضا مكونة في المقطع. هذا على ما يبدو أنه أحد المستوطنين